Toftaan jiruu namaa burqaan dagaagina. Hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa. Barree barsiifannaa. Ree maaliif yaasaa itti daftara bitiif ree isa dhiisii anaafu bituu qabdaa bar daftara. Si maallaqaan qabu maaliin isinii bita nama lama. Way ajaa'ibni qabatee usaasin. Ijoolleen nan walii galteesi. Saboorraan darummaan jeetu maal ijoollee yaa'ee gooti. Oo qarshii maal mana galiiti. Waan wanni jettu wanni jedhiti karaa barumsaa. Mutaaree kun akkati. Maaliif iyyaa? Nyaattee quftareen kun akka bura dhaabbatti maaliif iyyaa? Daftara hamaadha. Barree yoo fi nyaattee. Qattisaa ta'uu fannoo reetaa dubbina baadiyyaa. Nin barada. Amma lafaa kee daftara sii bitaare. Giseen karaatti sina keenyu reetaa narraa yaa. Anumaa umriin jiru tanarra yoo fa'a. Qattisaa ta'e irraa yaasi dubbiidhiisi. Uleen arran barbaadina. Biyyeen jaamaa jirtasi. Ree yaasiin jee mucaa kana. Ree maaliif yaasaa itti daftara bitiif ree isa dhiisii anaafu bituu qabdaa bar daftara. Daftara hamaan. Daftara ka ittiin baratan. Ajaa'iba ijoolleen nan walii galtee. Maali sa'aatii 24 mooraa kana keessa jinqii malee waan bareedu waan Aboo amma mucaan kun ree ayaa sootilleen dubbiin irraa dhaabee. daftara nuu biti ree micaan reen oofuu ni qaraana miti daftara nuu. Giseen isin qabuun daqaraatii dhaga daftara itti bitee eenyu taree tanarraa oofa. Ifiifin umrii tanarree oofa. Ree bakka ani jiraami dalayduu itti fidatta ree amatamoo baatitti kan taaf bakka ree akkasitti. Ree firii lamaan tana keessaa ree namaa kannee. Umiyyee bicaadhaa miti anaafu gana bittaaba. Si maallaqaan qabu maaliin isinii bita nama lamaan. Maallaqa akkamii dabdoo? Way ajaa'ibni qabatee usaasin. Ijoolleen nan walii galteesi. Saboorraan darummaan jeetu maal ijoollee yaa'ee gooti. Hayyumaayyee maal jechuun jirtisa ijoollee irraan kana maaliif loltaan? Ijoollee afaan itti wallaalee tokkichi bakka waan hin jennaan dalagu. Reen oofyannaan dide. Kunis mana keessa naa dalagennaan hin dalaguu nan qaraa. Hundi isaanii daftara nu bitachuu jira. Daftara bitii beekaa silaafu ijoollee naa barattu ijoollee namaa marti barqaraatee ergee galtu suttee jirti. Isaan gammaatu maaliif daftara bitii turan? Duuba eenyu reen irraa yaasa giseen isaanii daftara bitee hunda qaraatii naqe. Ree ettanii ijoollee maa reetti miti ijoollee naa barattu dhiisa ijoollee kan barnoota afaaree maal gootanii miti. Ree sinummaan oofa horroo afaaritti isa ijoollee naa barattu. Umrii tanaan reetii isaan. Way duuba akkam godhane ijoolleen hundi haa barattu amma daftara bitiif isaan maraamu. Hayyagaa harasuu qiyyaan hayyaa ijoollee isiniif hin bita. Bari isaanii miti anuu gana daftara dhaabittaa bara anuu gana sirraa eeggadha. Anuuyi. Egaa way tasaanii dubbata anuu gana daftara sirraa eeggadhaa mi. Hayyaa gaa isiniif hin bita. Ayyaa gaa deemaa nuni aan deemti bichoo. Walubachiisa har'a barnoota yoo laafifne boruu gaabbina waa hunda gaajibnee lulachuutti bufu qabna. Uffata jijjiirradhaaf manna eegaa jee. Ayyaa deemta fi jijjiirradhu. Toftaan jiruu namaa burqaan dagaagina. Hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa. Barree barsiifannaa. Barnoota siqaa yaadaan si guddinaara. Galii deessa ofee qaxxaamuraan. Karooma siila taarikicha si ta'a. Hidhee nama baasa. Lubbeetti ibsa barnoota irra cimsa. Dandamaa bilisa. Apa waan boqonnaa
Maali wanni boqonnaan addatti maallaqa nama gaafata? Boqonnaan nin baradhaa jira boqonnaan beekanaa. Awoo qarshii mana galiiti. Waan wanni jettu wanni jeeti karaa barumsaa. Ijoollee namarraa addaati. Awoo nan karaa kariin gaam mataa qoraa gootee uumamaa qabu. Biyyoonni baratan firiisaa muratan injifatan jiru mi'aa isii harkan irraanfatan rakkoo irraa fageessanii. Kamne yaa? Yaa maal jiru? Dardarri jira? Kasi meeqa lubi shantamaa san fidi mee? Hajoollee namarra baratu san qaama lubi shantamaa ati sanuma fidi dhoomaan beeku san dubaree dha dardarri. Darsaan lama fiti. Halaala daawwachaa waraanuutiin beeyneen nu to'achuu jiran mala nu gaafachaa. Ay bargooni baddeeti deenya kana libin jettu kam? Aboo abbaa kiyya faa karaa horuu deemu jedhanii haruma horuutiin deemu jira. Meeqa ammaa hojii gatii haasaa. Araatii yeroon deddeemte qabree humnaa ijoollee ni tursiiftani. Aboo ijoollee kana ammaa guddeen naaf kaasan nama re'ee naati sun qabu barbaree naa kaafu abbaa waan gargaaraan qabu. Haa meeti hooluurraan booddu. Deebisaa qalama kanniif. Qalama. Humnaa qarshii dhibu 1,400 taaga. Maaliin abbo? Darzaana lama jenne. Darzaani lama qarshii beekare. Qarshii 1,400 taaga. Aboo dardarri qarshii torba torbaate. Laali laaddume. Qarshii torba yaa waan gaafatu yoo taate malee amma tana yeroo deddeemte jirti ilaali. Dardarri tokkichi kun garta. Waan hin jirre nullee irra keenyu beekta. Waan nu jiraate irra kaa'u. Aboo warri suuqii kun akka hin taniiti. Irraan muradhu ijoollee qalama kanniif. Saniin itti gaa qarshii 4,400 yoo sii ta'e gaa fudhadhu maayyaan. Sun baay'eeti maallaqaan kee kana fiddee wanni dhuftu maaliif dattara kenni qaalaan dhageenyeeti. Dardarri qarshii torbaane. Torba maal torba waan duraan ofi jirta dattarri qaalee ture jira. Qarshii beekamee gara. Dattarri tokkichi qarshii beekamee baasuu Tokkitti jaaba qarshii 50tti dhaabdu maayyaan. Qarshii 50. Eegaa. Sumoo baadiyyaa dhufnaan gowwaa wayii na ta'e ta'an kana isaa banumaan beeka. abbaan bara dabre gaafa nu bitisan qarshii afurtama gaafa nu biti amma qarshii hantamee daba ta'e ni hun qaaloo inni yoo. Umma bara dabre as qaalumminni Hayaa jireenyaa dabalaa. firii afur fiti. Firii afur. Afur qofa keessaa baasee. Firii afur akkam goon Daftara tokkorra waa afur barattaatis. Kunis daftara tokkorra waa afur. akkamitti taafara Ni ta'a. Ni ta'a. Kan ni fo'e. bichooti qophaan illee daftara firii gaafitatu goota. Awoo Aboo gaawaa. aan daftara tokkaalee kana isin bituu hin danda'u. Isinis kabaal barbaree kiiloon dhibba lama jirti akaafadha. Ijoollee dhalaa turis haa heeruma waan daftara akkatti isin bituu hin danda'u ijoollee. Ni heerumnu nuti ni baranna. Ammaan kana Ati waan biyya keessa jirre daftara afur irratti firii takka irra baradhaa waan eessa dhageesse waan. Isaan fidaree hin qabu qarshiidhaa isaan fidu. Waan biyya keessa jirre ijoollee irratti wayi mukaafta. Amma fakkeenyaaf yeroo teknooloojiin kuttee jirtu kana keessatti ijoollee barumsa irraa hambistee barbaree fi waan adda addaa kana biyya yaadu garuu haala naa jaalladha. Hin qabu isaan fida. ummaa damma nu bitta maru bitti yookiin ana baratti dawwal ammaan kana nu bitti daftara wanni nu raabbii jiru. Abbeetara wanni daawwatuun faadare. Maallaqa achi fi abbaan guyyaa rabbiin gabraa daftara sadhaa ittiin karaa ijoollee. Barbareen ni nafaa godhu ta'e. Barbareen maal akaafaa jiru daftara nu bitti daftara hin bitti ijoollee barsiisee sitti erga malee wayii barbareen akaafaa jiree Amma isin akkasii tokko tokko ni fudhatamuun fudhata. hin fudhannu nuti waan nu ga'u nu bitate. Abboo barkabaan qarshii dhibba nama qofaa isin ibsee tira kaaftanii ijoollee barbaree kiiloon takka dhibba lama. Yeroon dabarnoota fi akaafii maaltu bite barannee fi Awoo gaawummaati ilaal mataan akkanaati daftara darzaana lama bituudhaaf amma sa'aatii meeqa turtamee. Isinillee ni heeru. Daftara firii tokko 50 yaan isin bituu hin danda'u. Dhibba takka haa ta'u isin baranna malee. Way ajaa'ibni na qabata. bitti bitti Silkii ta'e uffanni booda fiddee fudhatta maallaqa fuutee. Rosi si jirete kanneen daftara odaa isin ho'ate. Silkiin tun sila awoo kami qaboodha mootaa. Awwa silkiin silkii qaaliidhaati si qabeetti taa'edha. Boodokka isaan maallaqa guutanii fidan irraa fudhata. Silkii guddoo Odaa isinillee daftara. daftara firii lamaan tana walitti zaabdaa sila. Ayaa mee deemmataan ammoo ijoollee ammaa Qalama yoo qalamallee kadhiis ijoollee. Qalama kadhiis. Qalamallee biis kadhiis. Haatis Amma kaanitti jaalata daftara kunuun hin ga'u. ni gaa wallahi ni gaa.
Safaatu jirtan isinuma. Haa beena. Ini itu. Sekarang sih dia kan. Umma. Silkii diyan qabdii kaayee deemu jiraati. Maallaqa harkaa qabda gaa'inaa kan ol deebiin silkii tana fudhadha. Silkii dia sibooree kun tanaaf gaariidha. Silkii keessatti daftara fudhatte. Dubaraan maal kana? Daftara maal qoota silkii nyaata sun. Silkii bar nin bilbilaan silkii dhabuun ta'u gaa'ee ni beekti. Halkan illee waa faan lallaala gaa'ee amma ol deebiin fudhadha silkiin qabdii kaayee deemu jira naa kan gaa'ee harkaa qabda maallaqa. Maksudnya? Oh malah nggak ada sih, jadi jelasin akan nih. Ayo galau tuh ya. Iya. Galau tuh. Aku kok Pak, dia beralih ke dalam dan dia. Iya. Dulu termal ada kalau orang sama begini. Ijoollee maana dubbata boo adeemtuu namni bakka irraa dhufe si gaafateen jiru. Diiggara bakka bulte bultee dhufteeti amma duruu ijoolleen kaasuu kaate. Amma tapha qablu gaadii si dole termal barumsa keessa kee galme tamman ta'e dole agar boode. Dole nama marti mana barumsa seente jirti. Si boo daftara na bichisiisan yaa'anii galmaaniire. Duba haadhattu keessa galme Daftara isinii biteemi yaa galmaa. Re'ee kanaa namni irraa gayyaa sun jiru re'ee kanaa. ati amma kaatee geessitee galmeessitee dhuftee barsoonni ni un galmeessanii galmeenu dabartee ammaan tanaa. Atuuni jirta adeem galmeessa kaaboo re'een bakka bulte jirti re'ee kanaaf irraa gayyaasa. Ayya deema mee jolle Re'ee galmeessa sinu. Dole tan le yaama. Dijo. Dijo. Kaame sin galmeessa damee galmooni deemna kaanu. Maash maa. Si boo re'ee illee son irraa gadi yaabne duuba amma kama ijoollee ni qabdee yaasa deemtaani. Ummi amma galmeessa deebsaaf waggaa deebiinaas gargaarani amma galmeessin gara waan dhufa. Aadaa fi naatachaas ijoollee galmeessi. Ayyee. amma gaatillee bakka bara dabarti murteerra deebitee galmoota ana gaasiraati kan seenan kutuma takka na ileesa isiis amma barana kutuma laaltuma bakka kilaasni sirriitti olti qaraaran seentanii bakka bara dabarti dhaabsanirra kamu ter ijoollee tanan galmeessa jedhan karaa keessanii dhufe ijoollee tanan galmeessa Ijoollee kam? ijoolluma sana Galmee. Maalummaa sa'aatii barnootaati malee sa'aatii galmee miti. Sa'aatii kana maa geessanii? sa'aatii kana maatiin abbaan jedhan isin jiru ummaan dabtarallee qaalee jira ijoolleen barana hin barattu waa qaraatii dhiistu jetteeti sanumaaf jecha bakka aanilleen itti ta'ee ijoollee qaraatii dhiisuun qabdu gara mana barumsaa haa deemtu jeeni akkasitti dabtarallee bituuf diddee silkii diida gamara qabdii kaayee ijoollee sanaa dabtara fuudhee sababa sanii ture ammaan ta'anii galmeessa jee gara mana barumsaa fide. Sa'aatiin galmee amma darbee jira beektee sa'aatii galmee amma si galmeessuudhaaf baay'ee ulfaatallee amma barnoota ijoolleen illee haalaan boqonnaa tokko lama akkas ga'anii jiru. Amma kaatee amma qaqqabuudhaaf ijoollee kana baay'ee sitti ulfaatadhee yaada. Kanaan dura mee sababni haga kana si tursuuf yoo abbaan keenya jiru ta'e haati keessan sin erguu hin dandeessu gara mana barumsaatti? Ummaalleen isiin qaamuma arguu dandeessu kan akkanumatti ijoollumaa dabtara bituu iddoo ijoollee lafarra harkiftee. Kanaanis taatuudhaan takka mana barumsaan seenne re'een haati sitteetu baruma jala oolti. Ijoollee isaanis ani sin qaraasuu danda'u jeenyi qaalee jira heerumaa fa'aa ittiin. Anaanis deemi akaafaa bitadhu warruu akaafi maal jetteetu waamuma kanaa kana dubbatti waamuma qaaleensi jeenaan dubbatti. Sanuu abballeen achi biyya hawaasan jira maallaqa illee nu ergaa ijoolleen haa qaraatu jira. Isii waa'ee barnoota kanarraan qabdu isuma akka nu tursiisi malee nuti qaraatii numa feenarraa ijoolleen sun hundinuu qara'uu ni feeti. Sin arfan keessa nu barnoota eegalii jirtu? Amma eegallee ammuma galmaa hodhu nu marti nuyi.
Haa duubamee kan inni barnoota eegalaa siniin jedhu abbaa keessan sun iyyuu sababa maaliiti kan inni akkasittiin haga kana waan dheetti sinisee asii deemee gaafa sinitti waan dheetti. Inni dalaguma jira qaraatuma jira nu qaba. Inni karaa ajeetuma wayillee asuma ergaa uumamaa tokko nu tursiise malee. Ummaan keessan maal jetti mee isheen immoo akkasiin barattanii fedhiin qabdu. Isin fedhiin qabdu ammaan kana numaatu dirqiidhaan daftara nuufiti isheen harkaa karaa mana barumsaa dhufe malee. Isin akka nuti waa dalagnu feeti malee jireenya kanaa qaalee daftara hunda isinii bituu hin danda'u jetteeti. Daftara fi tokko tokko irratti waa afur barattanii nu jettee akkasii walollee amma. Silaa isin beektanii amma silaa isin nama xiqqoo haala yeroo kana wajjiniin dhaloota ammaati waan ta'eef ummaan keessan immoo barnoota tarii hin baranne ta'uu danda'a. Isin garuu harkaa baatanii gaafuma duraanii dhuftanii osoo mana barumsaa mariisistaniitu ta'e manni barumsaa sin gargaaruu danda'a ture. Barataan hiriyyaan keessanuu sin gargaaruu danda'a ture gaafa duraa osoo dhuftaniitu ta'e mariisistanii. Garuu amma sin galmeessuun inni galmeessinaa barattoota kana qaqqabuun baay'ee isinitti ulfaata. Isa kanaaf jenneetti isin galmeessinu sa'aatiin darbeera jennee kan isinitti dubbachaa jirruuf. Kana galtanii maastii keessan amma amansiisuu ni dandeessu. Harmee kee amansiistee abbaa keellee amansiistee achi taa'ee bari achi teessee ati asii deemtee dhattee garba namaa ta'urra barattee yoo jijjiiramte bor deebitee maatii kee gargaaruu ni dandeessaa. Isinillee bor maatii keessan kana haadhaaf abbaa rakkina isaanii jalaa baasuu ni dandeessu bor maatii abbaaf haadha kee qofa osoo hin taane biyya keellee gargaaruu dandeessaati. Maatii kee irra dabartee jechuudha. Kanaaf gaafa asii deebitan harmee keef illee hubannoo laattee akkasidha harmee kana nu gorse barsiisaan keenya jettanii hubannoo laattanii fi har'a kaastee isheen illee hamilee godhattee qoraan illee cabsitee taanaan rakkina qabdii yoo ta'e deemtee illee qaansiraa waan barbaadde hojii guyyaallee dalagattee akkasittiin sin gargaaruu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf harmee keessan amansiistanii abbaa keessan illee silkiidhaan bilbiltanii amansiistanii waan barbaaddan gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf galaati hubannoo kennaafi harmee keessaniif. Hayyoota barsaa galatooma amma naa galmeessi maqaa isaanii. Amee barsiisa maal jetta asirratti galmeessi nama maal godha? Tole gama keenyaan amma fakkeenyaaf amma baatiin kun fulbaanaallee godhabamtee amma baatiin kololeessa keessa jira. Ijoolleen illee qabiyyee barnootaa kanaan isin dursitee jirti isin gattee jirti sababii ta'eef jecha amma haa ta'u iyyuu malee isin rakkoo harmee keessanii rakkoo ofii keessaniitiin jecha gara boodaatti haftaniitu boodarra dhuftan. Amma isin galmeessullee ni galmeessina. Galtanii harmee keessan hayyamsiisuudha. Maaliif hubannoo kennuufi isheen illee akkas hin barsiiftuuf. Namni baratee biyya ofiisaa jijjiiree deebi'ee maatii isaa jijjiiraa maatii isaa irra darbee immoo biyyaaf ta'a biyyaaf furmaata ta'a. Biyya ormaa dhannee ormaaf garba ta'urra barannee of jijjiiruutu irra furmaata qaba. Maaliif asii deemnee yoo biyya ormaa dhannee ormaaf garba taanee bor immoo barnoota nuyi har'a dhiibnee addaan kunnee deemne kana deemnee itti gaabbuu dandeenya sababii ta'eef jecha galmee haa ta'u isin galmeessina. Harmeen keessa yoo rakkattee jirti ta'e isin barsiisuudhaaf of harkaa dhabdee waan ittiin dabtara bittu waan ittiin qalama bittu of harkaa dhabdee jirti yoo ta'e dursitee mana barumsaa ayyamsiiftee mana barumsaa gaafatteetu manni barumsaa furmaata kennuufii danda'a. Kanaaf jecha nuti illee akka mataa keenyaatti yoo isheen waan ittiin qalama bittu waan ittiin dabtara bittu of harkaa dhabdee jiraattee akka barsiisaa tokkotti illee deeggaruu ni dandeenya nuti. Maaliif? Barnoonni barbaachisaadha. Namni bishaan daakaa hin beekne akkasuma bishaan yoo seene bishaan of nyaachisa sababii ta'eef. Namni barate immoo of jijjiira. Biyya isaa jijjiira. Maatii isaa jijjiira. Naannoo isaa jijjiira. Barnoonni hundee waan hundumaati. Barnoonni furmaata nuti. Dhalootaaf furmaata. Bu'uurri waan hundumaa barnoota. Barattee yoo milkooftee barattee yoo nama taate ati deebitee rakkina harmeen kee har'a ittiin rakkina har'a isheen dabarsite kan dagachiisuu yoo dandeessa isheedhaaf furmaata ta'uu dandeessa. Kanaaf amma nuti galmee isin galmeessina. Isin immoo harmee keessan deemtaniitu hubannoo kennitanii fi waan taatu. Kanaaf galmee isin galmeessinaan jedhe barsaan isin haa galmeessu rakkoon qabu. Isin bira dhaabbanna isin deeggarra. Aneetonni barsaa barnoonni furtuu jireenya akka ta'e agarree jiranullee galmeessa amma. Maqaa isaanii natti. Maqaa isaanii kana dibichoo diinaa galmeesse. Dibichoo eenyuti? Tole maqaa isaa natti himi. Dibichoo gabbisaadha. Dibichoo gabbisaa eenyuti? Firoomsaa. Gabbisaa firoomsaa. Umurii mee? Umriin isaa amma
Kudhan lama tahun dah umurnya saya. Kudha lama. Ganda kan? Ganji arda badia. Radda baadiyyaa. Ah, Ganda. Ganda Saida. Ganda Sayidaa. Zoonii. Zoni takafa. Zoonii takkaffaa. Kutaa takkatti galmaa'uuf deemame. Kutaa takka galmeessisa. Kutaa takkaffaa. Haya kan warri haa ta'u Si ayyaantu gabbisaa firoomsaa. ayyaantu Gabbisaa firoomsaa. gabbisaa Firoomsaa. firoomsaa. Umurii ayyaantu Umurii ayyaantu dhaa 15 godhe. 15 ganda achuma. Achuma ganti tokkuma. Zooniin illee sanuma kutaa meeqatti galmaa'uuf deemti isheen? 5 galmeessisi. Kutaa 5. Haya Sunis gaaddisee gabbisaa firoomsaa. gaaddisee Gabbisaa firoomsaa. gabbisaa firoomsaa. Umuriin meeqa isheen gaaddisee? Umriin isii 13. 13 ganda zoonii kutaa meeqatti galmoofte? Isii kutaa 3 galmeessi. Kutaa 3. Haya ijoollee kanan booda jabaattanii harmee keessan illee galtanii sirriitti amansiistanii re'ee jala deemii akaafadhu jettee isinitti illee dhaadatti yoo ta'e kana booda isinillee rakkoo dhiibbaa isinirra ga'uu hundee asitti dhuftanii barsiisotatti himattanii haalaan barnoota keessan kana booda sirriitti hordoftanii nama jabaa ta'uu qabdu. Akkasitti walii galla miti? Walii galla. Haala kaleessa dheengadda keessa turtan sana keessaa baatanii sirriitti barnoota keessan hordofuu qabdu. Umuriin keessan barnoonni umuriin daangeessuu barattanii sadarkaa kamirrayyuu akkuma nama kaanii ga'uu ni dandeessu. Kanaaf sirriitti hamileedhaan onnattanii barachuu qabdu. Jabaadhaa. Daa'imman duraanuu irraa jalatti bilaala ta'uu bireetti maashaa. Ganaa mana barumsaa isaan bahu. Yaa'u takkaati kan argine egaa kanaaf beektee nama haaraa sitti fakkaate miti waan haaraa addunyaa haaraa laalaa jirtu. Laal kana caalaatti barnoota yoo barnoota baratte kana caalaatti ol deemte guddattee sadarkaa guddaarra geessee waan gurguddaa laaluu dandeessa. Inumaan fudhatiin kana booda waan duubatti deebii jedhanii maatii fi abbaan keessi gorsanaa akkasittiin jajjabaadhaa hundi keessan illee. Ayyee barsaa. Galatooma. Ayyee jabaadha. Ayyee homaa. Walitti deemne. Ganamaan dhufu. Jabaadha. Ayyee. Ganama yeroo keessan eeggataa sa'aatii keessa itti fayyadamaa dhiqotta. Ayyee aan dhufa. Ayyee. Nyaaba ijoolleen tun gaamma salaa iyyaalticha santu guuree deemee ni nan beeka. Nattuun deebi'anii akkamuman taa'abo. Arrattuu mataadhaa duruuna rakkisuu jammaranii gaafa isaan ganamarraa akkatti yaa'an akkamiin ta'an. Iyyaalticha sani amma ka deemeen silaa fuudhe. Barandaarra oofutti jira amma akka aadaa isaa sanitti. Ijoollee dafa miila lafarraa fuudhaa yaa'ame ummaanuu riifatti ammaan tana. Sibo. Akka sa'a tanaa galmuu maqaa aadaa ta'e sanitti barandaarraan deddeemutti hirta ijoollee. Barandarra maalin deema gaasii ijoollee barnoota dabarsee barsiisota ifiifa ammaan tana kadhadhee rakkoo jirtu maratti fi akkasiin nu galmeessan malee silaa bar hin galmoonu akka seeratti galmeen cufamtee jirti bara. Sina sobda diiggadha duraan aadaa ta'e beeka barandaarra deddeemuudha. Maalis isoo godhu gaadha miidha ijoollee nu kuma qabdi barsiisota kadhanneeti akkasitti rakkoo jirtu maratti himnee sii ummaan nu tursiisee jenneen isanii nu galmeessan malee galmeen cufamtee jirti bara silaa. Haame ammaan tana dafaaree tana ayaaftu ijoolleeniiti. Amma tareedhaa itti dhiisiti. Arraan tana dibichoonni fiifuu magaalaa keessatti wanta kaa hin argin fa'aa agarsiisee fideemi. Maal fa'a? Maaltu jira magaalaa? Dibichoo waan agarteetti miga. Wayi manni ni babbareeda. Mana ajaa'ibaa nama ajaa'ibamu rabbi jaalee addaan hin beeku. Aani bareeda laala daawwitii qof. Suuraan namaa qof. Manni barnoota achuma keessa buluu fudhama. Eddaa galmeewwan dhufne mana daawwachuu jirtanii. Galmaayetti waan takka takka bareeddoo achi keessa arge. Amma inni achin buluu fedhaa achin buluu asumarraa kana mada gaji. Ammaan tana barnoonni gaariidha ummaayeen beekame. Ijoolleen ganda keenyaa ijoolleen ollaa keenyaa tun guutuun barachuu jirti. Ilmoon namaa qorraa silaa seenyatu muka qabdi mana barumsa oolmaa daa'immanii kaasii ijaarame sana. Tuunilleen ijoolleen gurguddoon hundi barachuu jirti. Barnoota fa'aa ooftee ijoolleen nuti ammoo ammaan tana galmeedha. Akkamitti ta'a kun?
silaa gaafa dura ijoollee namaa garaa jiraatu san gaafa dabtara nuuti san jenne san nuu bitte har'a ijoollee namaa wajjin baran. Bara barsiisota kilaasii keessaa barsiisuu jiru gayyaamnee biiroo geessinee nu galmeessaa jennee kadhannee nu galmeessan malee yeroon galmeedhaa cufamtee jirti bara. Barumsa sin dura oofaniira. Nu dura oofan barumsa qaata ijoolleen qaraa hojjetti turtee ergee eegalte ijoolleen. Yaa boon inni reemota naannaa rakkise. Haa gaamee ilaalla. Ayyaa amma nyaanni ni jira biyyeen turti haa ta'u ammumaa ol seenne nyaata laalannee. Haa seenaa nyaadhaa beena. Wayii ijoollee xiyyaa boon bilaashittiin barumsa irraa dhorkee ta'e. Ilmaan namaan irraa dura baratan. Mi amma akka ijoolleen abbaa Abdallaafaan dura barattu miskiinummaa ganda abbaa Abdallaatii gadi ta'a ijoollee barsiifatu oolluufii qaba. Re'ee tanaa osoo hin gurgureen waan barsiisu bilaashin maallaqa abbaan isaanii natti ergee imaanaa natti dhaammate re'eedhaan bitee re'ee tanaan ijoollee mataa hawwisa. Ilmaan kiyya dabarte malee taganaa duratti akka isaan mul'atanii baratan. Kaayyoo qabaachuun qabanallee ilmaan kiyya ganaa barumsa re'ee firii lamaan tanaanillee mataa isaanii anuu jarraa kiyya isaan irratti eeggachuu Digalo. Kota me. Umaya maal jette? Me kota ilmaa kiyya. Bisho. Omban si ilmaan raam jette fakko. Kota yoon. Me ijoollee shamarranii sanillee naa yaa. Yaati see gayyaantu. Kota. Umma. Maal jette? Me kota yaa boon. Hagaan dhiyoo tana isin ijoollee barumsa yeroo isin jalaa gubinillee dhiifama naa godhaadha. Ka ilmaa ganda abbaa Abdallaa asitti barumsa see. Miskiinummaa isaanii gadi hin qabu garuu wallaala kiyyaatu maallaqa abbaan keessanatti ergallee re'een na bichisiisee tana na daleessise. Isaanii gaattu waan hin barumsa isin dhorkuuf hin qabu. Isaanuma amma ijoolleen isaanii hundi keessa jirtiin. Hundi isaanii qara'u jiran bar takka namni ijoollee ollaa keenyaa martinoo. Akkasiin saniif hingaa akka jabaattanii barattan. Ilmaan illee akka jabaattee ifii duratti dirqamtee ijoollee kanallee itti dirqamsiiftu. Atis amma halkan deemtee jimaa cafaqachaa bultee ganama sa'a barbaaddee dhufu tanallee arraboodhaan dhaabdee ganamaan halkan qo'achaa bultee ganama akka kaatee ijoollee mana barumsaa naa geessitu. Ayyaa ummiin geessaa rakkoon qabu. Ammoo ilmaan kiyya baradha. Anuu silaa ka barattu wallaalummaan isin horeetiin kan hunda fidee barumsarraa illee isin dhorkuu kana wallaala kiyyaan na godha osoo duraan ifi baradhee qabaadde. Arra ittiin isin ari'a malee re'ee dhaachaaf mana barumsaa isin hin dhorkutu. Saniifuu gaa akka isin jabaattanii warri reefuu heerumaa jireenyi itti feellee heerum eeguu maangoone dhalaan baratte humaan fiddu hawaasni keenya kan duraan jiru san wallaala anarraa taakkaa dhalaan barattee biyya bulchaa jirti. Dhageessanii akka jabaattanii barattan dhalaan barattee isa geesse yaada joof keessaa haayixanii barattanii akka bakka guddaa geessan ilmaan ganda abbaa abaluu san bara hundi isaanii akkanaan jaanii anillee maqaan kiyya tolutti naa baradha. Dibicho ati faan haalaanin sikkee ree tanaachaaf haalaanin sikkee jabaadhu baradhu. Ammas gaa gizee magaalaa keessaa tayyaa ilmaan kiyyaa akka ilmaa warra baadiyyaatti fooqii namaa ilaalaa ijaa'ina. Ijuma lafa jalaatiin suuta laalaa. Gizee karaa mana barumsaa yaatan. Ayyee yaa maayee rakkoon qabu. Waan ati jette maraawni goonaatummaan duuba jiraadha. Ayyee kana boodaan gee dharraa keessatti hin dhufu. Barnoonni furtuu jireenyaati. Dhageessanii? Hin dagatinaa. Ayyee. Warra dhumaa fi dhiibda barsiifama.